amma namni sun erga seera jala oole Marcos nama kana maaliif amantii bakka buusteen si jedhaa jirani bar maaliif amantii bakka buuste maadhanneti ani amantii bakka buusne bar amma dubbii amantii keessa hin jiru bar Marcos amantii bakka buusaa jirta namni amantiitii waliin lakki amantiin kam dhaqaati nama ajjeesaa jiru hin jiru dhaqaa nama reebaa jiru seeraan dhiittiyeeffatta yoo dhiifama gochuu dandeesse moo dhiifama goota no Marcos ati Marcos ina dhugaan sitti ma karaa tatirra deemu miti السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما ساكن كيف ستريبوا تمال جدة نمن كل ما تكوي تام دي بتي ريفو لما تكوي متي باستروتي كيس سجرا فارفتو كيس سجرايد yes of course raga berbada ya أوب سجرا ريفو كيس تيتورد أما مو نمسك لما تكوي أمان بكمبوسي بكبوفته يتين ومن سيو بكبوفته جراتهم ummanni sun yoo bakka buufatee jiraate ummanni sunii fi miliyoon dirribaa tokkodha kan namni nuti jedhaa jirru amma miliyoon dirribaa qofarratti xiyyeeffanne namoota isaaf akkaawuntii banan waliin arkaa walitti deemnaa jechuudha kana quba qabaadhaa jala sararaati namoonni miliyoon dirribaa amantii bakka bu'a jettan isinis jara duukaadha. Nuti tokkummaa Oromoo manna malee dhimma garaagarummaa amantiitiin tokkummaan Oromoo amantiitiin gadi. Amantii gadi ati maa kiraarii zaranyaadha duraanuu barate zaranyaa wayidha waan taasifamu zaranyaa reesistii agarra nama sammuu qabne duukaa maa dhibbatu amma dirribaa nama kalee dheengadda maraate kana hospitaala Amaanuus Marcos nama tokko ummata maafol nyaatan Marcos Marcos walittaa sona lakki reesistiin ta'in akkaataa tamma deemtu kun reesistiidha nuti nagaa buusna nagaa wayya jechaa jirra malee akkatti deemtu kaatti wal fixaa wal nyaadhaachaa jirta bar eenyuti wal nagaa na bu'uu dhiisaa nagaa na bu'uu jedhaa jiru ela dhaggeeffadhu yoo nagaan barbaadde moo gabbai dhaqi goraadee warra nuti garee wangeelaadha jedhu siif galee warra garee gareen barbaade wala nyaata hawaasa keenya wal jiraan nyaachisina asirraa garee shaadaa garee wangeelaa jedhaati yoo barbaadan wal nyaadhaa Bidiyoon guyyaa tokko nama wal nyaachise fidaame. Dabareen dubbadhaa. Ustaz Ahmad. Ho Habibi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Habibi. Walitti wacuuni waa way furmaatan godhu waan tolchuusi waa balleessa malee waa hin gurbaa kanaa warri siin falmaarus sirrii jira yoo jedhanu ta'e isaanuu sirrii hin jiranu atis immoo amantaa keeratti loluu mirga qabda tokkoffaadhatti miliyoonii dheengadda gaafanni Itoophiyaa turetti waa inni jedhaa ture hin beektanii inni akkan silaa hubadhutti hawaasa yookaan immoo amantaa bakka buudhiisiiti maaliif yoo ittanu ta'e dhugaadha ilma Oromooti gara tokkoon dhiiga keenya lammaffaa irratti immoo gurbaan kun kan inni xiqqeessaa ture amantii qofa osoo hin taane tokkoffaa lammii akka hawaasaattuu nu xiqqeessaa ture gurbaan kun nama kan shalaa armaatii fi paantii ijoollee durbaa fudhatee addabaabaa irra deemaa turedha. Gaafa waan kana qabamee hidhamullee hidhame waan kana hidhamuu malee barnoota irraan arganne hin bahe. Gaafa achii bahummoo gaafa biyya namaa dhaqu akka waan nama bakka biyya namni hin jirre yookaan isa malee biyyi sun namni akka isaa hin jirre yookaan amantaa ordof yookaan biyya mootummaan hin bullee wayii dhaqeetti tokkoffaa irratti dura gaafa biyya sana dhaqu ijoollee Jimmaa arrabsaa ture gandaan jechuudha. Addeebi'ee abiyyi mootummaa arrabsaa ture. Addeebi'ee amantaa warra kiristaanaa arrabsaa ture. Addeebi'ee immoo baatii Ramadaanaa guutuu amantaa musliimaa arrabsaa ture. Kuni gaafa akka ija kanaan laallu anas ta'ee warra amantaa isaan walitti qabus ta'ee warra sabummaa isaan walitti qabus ta'ee isaaf bakka bu'ee dubbachuurra wanni kun ta'e erga ta'eoo qabame erga qabame harka eenyu jira harka mootummaa jira. Erga inni harka mootummaa galee ka'e nuti asirratti wal fixuuni bu'aan alatu wayii hin jiru. Akka kootti gurbaan kuni erga badii kana hunda hojjetee akka sabummaattis akka amantaattis eenyuun hin tuqin namni hin tuqin bira darbe hin jiru. Erga kana ta'e gurbaan kun ittis duulamuu dhiise qabamee harka mootummaa galeera. Erga harka mootummaa galee
of baratee xiqqoo achi keessa tursiifamee of baratee gaafan of baratee ka'ee of baree dhiifama lamu waan akkanaatti hin deebi'u gaafan neede achi keessaa yoo gadhiifame ajjeefamu hin jedhu amantaa muslimaa yaa akka shari'aa keenyaattis akka amantaa keenyaattis akka nu beennuttis akka seenaa dhageenyuttis akka kitaabarraa barannuttis amantaan keenya amantaa namaa dhiisuudha namni badii ofii ofitti beekee dhiifama gahoonni jedhe yoo achi baafame dasna jedha asirratti immoo inni isin walloltanu bu'aan tokko karaa sabaatiin isa ta'u bakka wallaaltotuma walitti kaasanii ammas xiqqeenya biraa yoo walirratti oofuu ta'u ta'e malee bu'aan dhufu wayituu hin jiru. Akkuma ammasin warra silaa yaada gaafiif deebii walii deebisuu danda'udha. Warra silaa sin hordofaa arguun guutuun inni kaan Ahmadiin arrabsa inni kaan Maarqoosiin arrabsa. Kana ta'ummaan wallaalummaan kun iyyuu gurbaan karaa sabummaatiin anaafis dhiiga kooti Ahmadiifis akkasi Maarqoosiifis akkasi amantaa yoo ta'e immoo amantaa kamiinuu bakka hin bu'u. Namni amantaa ofii kabaju amantaa namaan xiqqeessu. Namni saba ofii kabaju saba namaan xiqqeessu. Namni maatii ofii kabaju maatii namaan xiqqeessu. Kanaafuu amantaan kamtunuu bakka buufachuu dhiise akka Oromootti nu hunda maqaa balleessee nuuf adabamu gaafa adabamee barnoota irraa fudhatee ka'e badii ofiirraa haga dhiifamu kanarratti walii galaa malee inni isin asirraa walloltanu yaada natti hin fakkaatu dhiifama naa godhaa yoo isin dheeressillee yoo dogongorollee Ustaz Ahmad irra deebi'ee salaamu alaikum isin jaa hasaa aduun haasa jiru gubbaa Maarkositti maakee kaafatee na fakkaata. Mee wal dhaggeeffannu namuu bakkuma takka jirra wal hubachuu dadhabnee na fakkaati malee gurbaan sirrii godhee namni jechaa jiru hin jiru Ustaz dhagamaami. Dhagaan jira habibi. Gurbaan ni balleesse badii isaatiif immoo akkaataan itti adabamuu qabu karaan biraatis jira karaan amma ittiin to'annaa gala wali kunillee karaa bareedaadha namuu itti walii galla kana. Garuu Oromoo maal jette kormi lama gizee walau margaa jidduutti miidhamaa jette. Masaa ni fahamta jennu badda. Amma gareen lameen tun hoggaa ofii wallootu ofii humaa waliin gootu. Eenyu jidduutti miidhama hawaasaa jechuudha. Wanni kun qilleensarraa gizee lafatti gabbu'e fakkeenya tokko yoon see kaasee kaatis beektu anis beeku warri miidiyaa irra jiru hundinuu beeku. Baroota lameen dabre kana Oromoon akkam wal godhaa turte miidiyaa irratti kutaa wal qooddeetu qoodutti wal naqaa turte. Kun waan hin haalamne. Amma immoo yoo karaa amantiitti as dabre wanni kuni san caalaa ilmaa'uu itti abaasu ta'a hayyuu irraa dubbachuu jirra. Kana hundarraa immoo nagaya buusuudhaaf isinilleen waan godhuu qabdan ta'an kattan ni jirti. Amma namni beekaa jechuun nurra dhugaa walitti isintu jira isin olillee rabbiitu jira. Beekumsa rabbi isinii kanneen tiyya malee jechuu dhiiftanii maaliif karaa nagaan filanne namuu gartee anaaf beekaa humnaan deemurra karaa malaatillee yaaltanii nagaya buuftanii karaa nagaatiin amma jarummaa reefu ati himtu kanaawu anaasa kan keessatti garuu tarii anuma qofa ta'ee fi namoonni akkas hubatee anaasa kan keessatti wallee afaan lama dubbatti na fakkaata achi keessatti maal bakka itti haasani kan keessatti wallee jalqaba garee jiraa jettee gareen karaa nama 700 ittiin waa godhu jiranii jette gurba amma saddee bitee dhumarratti gurbaan nama tokkichaa eenyu bakka isa buufatee amantii kan bakka bu'aa jette dhugaa gurbaan amantii hunda bocolaa ture nama hunda dhayaa ture akka saree maraatee hunda ciisee ture hayyee itti walii galle gurbaan to'annoo jala oole eega to'annoo jala oole fokkoraa maaltu barbaachise so mucaan kunis ilma Oromooti namni dogoggoreen jiru ilma namaati dogoggore eega dogoggore immoo dogoggora isaatiif kabiraa dogoggora biraa isinis deebitanii dogoggora uumuu qabdanii no aansanitti lamanu eega to'annaa jala oole booda fokkoraan hin barbaachisu waan godhamuu qabu eega godhamee qaama seerattu isan qulqulleessee gadhiisa kasanii ala immoo nuti gubboon akkas goonee baasifna jee deemu sayyoo itti dhayxanii wanni kun nu qofaa fi miti waan safuu cabse amantii kamiifuu wanni kun gaarii miti oromummaafillee tokkummaa keenyaafillee gaarii miti waan kana dhaabbadhaa jettanii jira san karaa nagaatiin gaafatanii harka isin darbataniitti isinillee atakaaroo keessa galtammoo akkamiin karaa atakaaroo filattan kajuu maaliif amantiin takka illee nu hagabbee nama fixi nama ajjeesi irra marsi buqqistee itti nama qajeelchitu hin jirtu. So akkamiin karaa kana filatan odumoo isaanuu akkas ta'anii wajji akkas ta'uun yoo isaanuu karaa atakaaroo san filatan atakaaroo wajji filachuun nu baafti jettanii jaaddanii isin. Bu'aa qabdi atakaaroo keessa galuun ustaaza. Galatu jalqaba aasaa lamaa soteetti aasaa lama naa soneen ati nan hubanne natti fakkaata jechuudha. Namni kuni nama tokkodha. Nama tokko ta'ee as ba'ee jedhe yoo interview isaarratti dhageessaniitu ta'ee waan inni dubbate jechuudha. Eenyuti Nabi Muhammadiin arrabsisi jedhe eenyuti Allah arrabsisi jedhe jennaan nam tokko naan hin jenne jedhe. Isa hidhamee deebu warri nuti garee wangeelaadha jedhan amma kana laadhattanii hordofuu dandeessu. Amma isaan ma live irra jiru nama 700 ol hordofaa jira. Amma isaan
laayivii kana seenuu jechuudha. Jala taa'an ture. Taa'ee waraabaan ture. Guutuu isaa waan isaan dubbataa turanii jechuudha. Hawaasa irratti gadi lakkisuuf viidiyoo sana gadi lakkisa. Guutuu isaa komentii isaa waliin ituu ediitii takka waa tokko hin godhin jechuudha. Achirraa dhattee agaruu hin dandeessa. Ani wanti dubbataa jiru Maarqostuu akka waan Mubaarak kiristaanotatti duulaa jedhee ati yeroo akka kanaa jettu nama walitti naquun ta'u namni Mubaarak jedhaa jiru warroota garee wangeelaa mucaan kun hidhaa keessaa ba'uu qaba abukaatoon bitamuu fi qaba jedhanii laayivii kanarratti haasa'u. Nama kaleessa biyya arrabsaa ture. Nama kaleessa mootummaa arrabsaa ture. Nama kaleessa kiristaanummaa arrabsaa ture. Nama kaleessa safuu cabsaa ture. Nama arrammoo islaamummaa arrabsaa jiru kanaaf waardiyyaa ta'u. Garee sana keessayyuu laayivii kanarra paastariidha kan jedhu maqaan isaanii. Faarfataadha kan jedhu. Barsiisaa wangeelaa kan jedhu. Eenyu kan jedhu guutuun isaanii warri dhimma kanarratti akkaawuntii laxxafanii nama kanaaf tumsa godhanii. Inni ni dubbadhe, inni Mubaarak jedhe isa kanadha jaroota sana waliin gad walitti yaan ayyas gad walitti yaan. Fakkeenyaaf yoo seerri namoota akkasii adabee gadi hin gadhiisu ta'e akka sabaatti sabni ofirraa deebisuu qaba. Akka amantiitti namni ofirraa deebisuu qaba. Yoo qaamni mootummaa waan kana hawaasarraa deebisuu didee jechuudha. Dubbiin amantii immoo dubbii haadha manaa olii, dubbii sabaa olii, dubbii biyyaa olii, dubbii maaliitii olii jedhe akka kanaattidha kan hin dubbadhe. Haasaa Mubaarakii Maarqos gara waan inni biyya walitti naquuf ka'eetti jijjiiruun sirrii mitiidha kan inni dubbata. Amma dubbiin ati amma dhimma Mubaarak irraan dubbate naa Mubaarak ol beenna. Ana Mubaarak barbaadeen obboleeyyanii waan kun waan si ilaallatu qaba. Qoya boo dura haasaa namaa haasaa ani adeemsi miidiyaa irratti akkasitti akka afarfamu kun dhaabbatu nagaan buudha malee abbaan barbaade wal nyaatee wal dhiisee dhimma isaati waan nagalchuun qabu garuu Maarkos gistak kanaaf haasaan jallisinaa erga waa haasoftanii kaatanii immoo waan sana sirreessuudhaaf hin tattaaffatinaa jalqaba haasaamee gochaan godhame sirri ati immoo yeroo baay'ee badii balleessee deebitee sirreessuu barbaadde zaadhis eenyu badii balleessee fidaamee ragaa Wanumaan dhimma amantii la ani waan qofasti deema. Wanumaan dhimma amantii Oromoo keessatti sensitiiviidha. Miidiyaa irratti akka malee afarsuun kun gaarii miti. Seeraan namni adabamuu qaba. Rilijii RFA hidhamanii ba'anii yoonii maanya akkaawuntii irratti gubata waan akkasii gochuun ni jira. Amma garuu gabbaanii namni tokko erga seera jala oole ajandaa akka malee babal'isuun kanatu gaarii mitiin jedhee malee akka ajandaan babal'atu kan ani malee dhimma miliyoon keessaas dhimma miliyoon deeggaruu dhimma nama akka ajandaan babal'atu deegaa tokko laa kennaa dhiifama wajjin ustaas akkamitti barteetti kanaasee dubbatiin dura mubee waa dubbaddu yoonaa eeyyamte ayyee nasti toomaniiti sababa maali namni waan hin jechuu barbaade Mubaarak waan hin jechuu barbaade dhimma kanarratti viidiyoolee hojjedheera bal'inaanii caraanaa kennuukeef galatoome mubee yaada turumbaddu argeera viidiyoo waan kana irratti hojjete guutuu isaa dhaggeeffadheen galatoomin jedhe kaleessa yoo kaasee kan biraa jijjiirre hin beeku malee. No hin jijjiirre ani turumbadduullee dhaggeeffachaan ture xaahirillee dhaggeeffachaan ture maarqoosillee dhaggeeffachaan ture yaadi turumbadduu maarqoosii fi xaahir kuni zeeseemiidha yeroo jedhamu wal fakkaata yaada bareedaa fi yaada fudhatamuu qabu akka kennootti yaadan accept godhudha. Yaada sana nan jajjabeessa jechuudha. Viidiyoos hojjedheera. Namni tokko yakka godhe eeyyee yakka godhetti namni seeraa ol miti. Itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Eenyullee haa ta'u, Mubaarikillee haa ta'u, anallee haa ta'u, Maarqosillee haa ta'u, Turumbadduullee haa ta'u. Namni dhuunfaan tokko dogoggora godheen seerri itti adeemee sababbii dogoggora godhe sanaan seerri ilaalee itti gaafatamummaa isaa seeratu laataafi. Laakiin asirratti miidiyaa irratti warri miidiyaa harkaa qabnu mubee ijoolleen miidiyaa harkaa qabnu feetu 500,000 haa ta'u, feetu miiliyoona haa ta'u, feetu 100,000 haa ta'u, nuyi warri beekna jennu dhaloonni jenereeshinii, nuyi warri waa baranne, nuyi warri qalama wayii qabnu miidiyaa kanarratti ajandaa akkasii kana yoo bal'isnee gadi walitti yaana jennee senseetiivii taane miidiyaa irratti akka malee waan hin taane yoo dubbanne walii keenya wal dhabnaa waliin jiraachuu konfiidensii nu dhabsiisa wayin immoo wal nyaannaa jechuudha. Kuni gaarii miti ani akka kootti miiliyoon yoo ta'e hojjedheera har'a miti mucaa kaleessa lafarra gangalatee udaan nyaachaa ture mucaa kaleessa wanta
garaa gochaa ture. Kaleessa gaafa artistii keenya arrabsaa ture. Kaleessa gaafa udaan nyaachaa ture. Namni kaleessa akkasitti dhukkubsate irraa dubbate hin jiru. Gaafa amantii keenya arrabses bira dabarre. Abdii Raggaasaa wajjin ta'anii gaafa abdii keenya arrabsani nuti irra dabarre. Maaliif mucaan kun sammuun isaa nagaa miti. Haa ta'u jennee tuffannee irra dabarre jechuudha. Viidiyoon jira beekamaadha. Raagaa qabatamaa jira. Wanta sobaa hin dubbaddu ani. Amma immoo akkaataa kanaanii namuu miidiyaa irratti baane yoo wanta kana bal'isne yoo wanta kana babal'isne jechan taane fayyadamnee walitti gadi yaana maaloodha jennee dudubbanne mubee nuyi warra ajandaa harkaa qabnu warri nu miidiyaa harkaa qabnu yaada kana yoo babal'isne yoo nageenya buusne wayya yoo babal'ate gaarii miti salphisamee ilaalame sirriidha amantii nama arrabsuun nama dhukkubsa of course nama dhukkubsa eenyuyyuu amantii isaa akka lubbuu isaatti jaallata yoo miidiyaa kanarraa bahee akka barbaade dubbachuu dhiisellee namuu amantii isaa jibbuu hin qabu feetu kiristaanaa ta'u feetu ortodoksii ta'u feetu musliimaa ta'u mucaan kun immoo amantiin hin arrabsine hin jiru siyaasanni tuqne hin jiru gandanni hin arrabsine hin jiru isa kana dhimmatu ilaala seeratu ilaala malee nuti as walitti yaane akkaataa kanaan gaafa garee uumamee wanta akkasii haasa'amu not right akka kootti gaarii miti fudhatamas hin qabu siigalee kanaaf iyyuu wanta kana waasi gaafadhu kenno kenno waasi gaafadhu waan si gaafadhu sumattan deebisa maayikii wannan si gaafadhu an viidiyoo ati tuwaan hin dubbateetta kanaaf callise viidiyoo keenya hordofa gara feesbuukiitti fireendiidha si fireendiidha niifati Ustaz Farhaan hin gashi nagashe dhaaru ishi Ustaz Farhaan nagalcha rufeen viidiyoo keenya dibbadhe Ana jala buat kisa ka ustaz ni ga wannan gaba da sana da bisu jama'a kan da fi jalan ba ustaz Farhan ga kon kabu ishi daburen Ustaz Farhani Ustaz Ahmad Asati Ustaz jalan buat kennon boyin singapatna wana sitru bar usnan kaba wana singapatna usnan kaba Ustaz Ahmad bakatira batira TV jarri hadi ni Farhan jalana buat Galto Ustaz Farhan nan buat nageenya ummataatiif jechuudha. Garuu waa tokko hin gaafadhaan. An amantii koo kun naa beekameeraan akka walgitti. Muslima, Islaama amantii kootiif waardiyyaadha dirqaman qaba. Wanta dogoggore ammas hin jiru. Akkamitti yoonaan jette kallattiidhumaan gara deebii jettee roosii kennu. Kaleessa mucaan kun qabamuun sirriidha jennee walii galle miti. Thank you. Har'a immoo yeroo namni gastii irra taa'ee Islaama qaanessina afaan guuttatee jechuudha. Islaama qaanessina maallaqa walitti qabnee jedhee akkaawuntii qopheeffate yeroonni miiliyoon dirribaa baafnee Islaama qaanessina jedhee akkaawuntii banatee gadi ka'u wanni kun nu caalaatti warra akkana godhaa jiru dhukkubuu qaba ture. Nu seeraan deemmanni utuu mucaan kun falaxame tumame yookiin immoo ajjeefame ajjeesuun qabanu turani seeratti dhiyeessuu qabu turanii hin jettamoo hin jetta. Amma immoo wanni seera Abdullumaan dhabani nama gaabbisiisu ka jedhe mammaaka Oromooti. Seera Abdullumaan wanni dhaban nama gaabbisiisu. Mucaan kun seeratti kenname. Seerri itti murteessu jechuu immoo Islaama qaanessina jedhanii maallaqa walitti qabu. Achumaanan waanan qabu irraa kennadhee mana tokkummaatti. Warri hadha akkaawuntii banatee mucaa kana baamna jedhee maallaqa walitti qabaa jiru. Aduwwi din al-Islam shaytana amantaa tokko bakka bu'an iduma amantaa islaamaa yookiin jibba amantaa islaamaatii qabanuu fi keessa galanii waan jaran galchinetti mucaa kana baafneeti islaama qaanessina yeroo jedhamu sitti nagaamoo akka nama tokkotti nummara abukaatootti bitanni qabaqaa jechuudha kun wama jiru Jawar Muhammad tabaka qaba. Turumba dike sera tabaka qaba chumala. Enyunu yero hidabe tabaka qaba. Tabakaadhaan falmuuniif adda ta'ee tabakaadhaan falminee fi mucaa kana. Agese mucaan kun waa tokko islaamatti hin balleessine yoo jetti gadi baate. Tabakaadhaan falminaaf jettee tabakaadhaan waa buuftee kennitee tabakaadhaan falmuunii fi islaama qaaneessine jechuun waladdaa kanatu miiree keessa nagalchee warra gadi bee ammas taanaan warri gadi ba'ee miiliyoon dirribaa gadi baafna jedhaa jiru kun abbaa fedhe isa ta'u amantaa fedhe jala dhokatu amantaa fedhe isa qabaatu nan laallatu ana amantaa kooti akka nama
mucaa kana baasifnee islaama qaaneessine jedhaa jirutu kaleessa duuba ture naman jechisiisuu kennu. Meeti maal jetta? Nama fakkeenyaaf qura lama tasii dabalu kennoo amantaan kee Pirotestaantiidha. Utuun kee Pirotestaantii arrabsee na bira jirta waan ta'eef na dhiisuu hin dandeessu. Seeraanis hin deemta, humnaanis hin deemta, waan dandeesse hin deemta. Kun waan ifa galaadha. Yoo ati laatee seeraan deemtee Mubaarak Musammaa viidiyoo kana haasa'e jettee na qabsiifatte amantii kee xiqqeessee akka sanatti faallaa inni Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam arrabse sana Iyyasuusis jalaa arrabse yookiin immoo waan tokko waan ati jaallattu jalaa arrabse seeraan natti deemta na qabsiiftetta. Ustaazaa marga dibaanii jara kennoo qaanfachiifna Mubaarakiin baasifne jechuun sitti tola akka nama tokkotti gaaffii kooti deebii gaaffiidhaan si deebise jechuudha. Fixeeraan kennu. Kanaaf jedhe jaraan jedhe. Wantati beekuu qabdu personaalii waan namni dhuunfaan tokko dubbatee nama dhuunfaa tokko dabartee gaaffii gaafachuun dogoggora. Galee for example kennoon yoon dubbadheera ta'ee anaan na gaafachuuf 100% mirga qabda. Ani kennoodha nama of ta'ee jiraatudha nama tokkodha nama jireenya mataa koo gaggeeffatudha. Osoo ani dubbadhee wantan dubbadhe tokkorraa gaaffii na gaafachuuf mirga qabda deebisii deebisuufis 100% siin deebisa akkan godhee jechuudha. Garuu wanta namni tokko dubbate namni dhuunfaan tokko dubbate irraa kennoon deebisuu hin danda'u. Ani walumaa gala yoon gaada koo gabaabse mubee wanta understand na gochuu qabdu. Har'as taanaan boorus taanaan miiliyoon har'a miti kaleessa iyyuu dogoggore har'a miti kan inni dogoggore kaleessa eengadda sii galee har'a otoo hin taane maal jedhee mucaatu hattuudha. Lilmoo hate hin dhiisan lukkuu hate hin dhiisan hoolaa hate hin dhiisan sangaa hate gaafa kanaa seerri hin qabe gaafa qabamu gaafa lilmoo hatu na dhiisanii maatiin koo gaafa lukkuu hatu na dhiisanii gaafan hoolaa hatu na dhiisanii gaafan sangaa hatu immoo nan qabame maatii koon kana na godhee jedhee maatii abaare. Kana yoo ta'e miiliyoon sammuu nagaa ta'uu dhiisu mirkanaa hin jiru hin beekon akka kootti garuu dogoggora godhe har'as nan dubbadda. Personaalii akka nam tokkotti nan dubbadda. Garuu amantii Pirotestaantii bakka bu'a akka kennootti bakka hin bu'u. Musliima bakka bu'a Ortodoksii bakka bu'a bakka hin bu'u. Laakiin garuu nuyi miidiyaa irratti baanee warri miidiyaa harkaa qabnu akkasitti gadi walitti yaana jennee walitti dhaadachuun dogoggora jibba labsuun dogoggora wanti godhamullee otoo ta'e akkaataa godhamuun gochuutu gaariidha malee miidiyaa irratti baanee akkasitti ajandaa kana bal'isuun wal nu jibbisiisa gaarii miti akkuma walii galaatti akkuma Oromootti akka amantiitti otoo hin taane kennoo kamtu wal nama jibbisiisa kennu rabbii jedhu akka Oromootti jechuu kooti bara akka Oromootti jechuu koo miti amantii kee kabachiifachuudhaaf Oromummaa jechuu kooti bee wanta ati na hubachuu qabdu. Na dhaga'i ati amantii kee kabachiifachuuf ani Yesuusii darrabsee amantii ati tamantu guutuu si jalaa rabsee amantii kee kabachiifachuuf ati na qabsiifannaan Ustaazaa Madii fi garee shahadaa yookaan Ustaaz Farhaan gadi ba'anii amantii jaraa salphinna maallaqa buusaa jedhanii akkaawuntii bananii ba'uun sitti nagahamu. Sun laallatuun jedhe barmubee ana miti man dubbatu. Anis warra ilaallatu bandeebii kenne malee amantii tokkotti hin buune ammas taanaan na hubadhaa. Amantiitti buute hin jenne garuu akkasitti ajandaa kana bal'isuun keenya gaariidha. An akka nam tokkotti kan isin gaafadhe kana naa deebisimee mubee ajandaa kana yoo bal'isne gaariidha akkati nama beekaa tokkotti yoo hubatte ilaalte mubeeni ajandaan kun yoo bal'ate gaariidha. Guyyaa tokko akka ajandaan hin babal'anneef jecha akka amantaan fakkeenyaaf yeroo garee shahadaa asirratti waajii waliin waliin dubbatan argitaniittu ammiyuutii qabadheen ta'a hin beeku gatii ta'eef kunoo ustaazonni jiru jaratu waliin falma wal bira kaa'ee waajii fi ustaazaa Madii wal bira kaa'ee hin beekaa ustaaz Farahanii fi waajii wal bira kaa'ee wal falmisiisaa ture yeroo jarri didanii walii galuu didanii kalaas nagaatti gaajara keenya karaa deemuufan jedhee cufadhee ba'a. Walqixxummaa amantaatti na nama naan amantaa koo namni tokko hin barbaadu amantaa namaan tokko guyyaa tokko dogoggoree wanni natti baruu qabdu guyyaa tokko dogoggoree amantaa namaa tuqee hin beeku ammas gara fuulduraatti amantaa namaa tuquutti nama nuwan. Anis akkasuma raawwattee guyyaa tokko amantaa namaa tuqee hin beeku nama amantaa namaa tuqutti si namanu ani kan hin jibbu jiraate nama jibbinsa dabsu qofaadha kanarratti sammuu kona namnisiisa. Anjecha tokkitti naa gadi Mubaarak ila amma walubannaa qabaannu walubannaa maal seete bittaa mubeela dhaggeeffadhu wanni jiru duruma isaa namuma guyyaa tokko amantii namaa arrabsee bira dhaabachuun dogoggora. Amiidhamu qilee aseenu abbaa barbaade ta'u. Fakkeenyaaf Abdii Raggaasaa akkanatti fuutanii qilee gubbaa tanaan kaa'aa turtan dogoggora. Yeroo tokko mucaan tokko ani gooftaa Yesuus Kiristoos natti amanaa jedhee amantii kiristaanaa arrabsaa ture. Sana hordofu dogoggora. Mucaama miiliyoon jettan kana siluma nama gootanii kanarraa nama ofiiyyuu waan godhu hin beekne akkamitti ajandaa hawaasaa ta'a akka jedhan an tuffadheeti bar waan sana.